yeroo Oromoodhaaf sagalee taatee Oromoon akkasitti si bira dhaabatu maaltu si dhagahama misi? Jaalala Oromoof qabdu sekendii soddomaa si kennanii ibsadhu si jedhan maal jettee ibsadha? Maal akkan jiru beeku dhugaa rabbii waa'ee Oromoo dubbachuun jechuun ani hin danda'u dubbachuun maantu naga dhugaa jechuun saba kana of caalan jaaladha si galee. Naa hedduun jaaladha hedduun kabajaa. Saba irraa dhaladhe saba rakkoo meeqa arkee sabni kiyya. Saba miidhaa meeqa arkee saba waa meeqa ta'e jechuu Oromoo jechuun. Waa'ee Oromoo daqiiqaa meeqa miti osoo guyyaan tokko naaf kennamee waan hin dubbadhee fixu natti hin fakkaatu. No, san akkasiin hin jenne bar san dubbattee hin fixu dhugaa namni illee akkumatti Oromootti jaalattu Oromummaa kan kella akkatti jaalattu sabni Oromoo hundi isaatu si jaalata jechuudha dhugaa rabbi. Kanaaf ansaniif jechuun sekendii soddomaa osoo siin kennanii jaalala Oromoo qabdu jecha wayitiin ibsadhu osoo siin jedhanii jechi ati bakka buuftee Oromoof jettu hin jiru jechuudha. Maaltu jira wanti Oromoo ibsan bar wanti daqiiqaa soddoma itti ibsan Oromoo hin jiru bariinuma amnee bar. Kanaaf Oromoo jaalala Oromoof qabu maqaan qabuyyuu maqaan isaatu hin jiru waa hunda kiyyaa Oromummaa jechuun jirta jechuudha. Waa hunda kiyyee dhugaa rabbii waa hunda kiyya. Galatoomne. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa qophii har'aan tana yaa'u baay'ee intarviilee ittiin jabeessuudhaaf jettiin teena yaa'u kun akkasitti bareedinni illee itti dabalamu jira. Dheerinni illee akkasuma dheertuudhaan maati? An dheertuun garuu amma dheeradhee hin jira egaa ibsaa dhabbisaa. Waaw. Inni isa itti aansee gaafii kiyya lammataadha immoo. Oromoo si jaalattu atillee Oromoo jaalatta yookiin Oromummaa kan kee jaalatta jennee asin dura gaafis gaafadhee jira. Garuu yeroo ati akka tasaa yookiin saayiba intala jechuun dhiifama aksentii kennaa yoo arraba illee ta'e jira. Gaazixeessaa turte kun. No aksentii kennaan dhiifama yoo Oromoo intala jechuun yoo isin biratti akka wannooti yoo fudhatamee jedhallee dhiifama garuu nu biratti intala bichaa waliin miti saayiba ka qabdu. Saayiba dhiirallee hin qabdi. Garuu yeroo baay'ee ati yoo miidiyaa kanarratti saayiban tiktookii irraa wal beektu yoo akka tasaa wal argite jedhu. Yuutuuba banatteessa? Yuutuuba banatteessa? No, bananne na dhageeffadhu yaddise. Maali? Na dhageeffadhu sodaatiin. Hin sodaatiin na dhageeffadhu. Hin sodaanne bara. Callis na dhageeffadhu. Yoo akka tasaa saayiba kan kee ka tiktookii irra wal beektu saayiban dhiiraa tiktookii irra wal beektuun akka tasaa yoo qaamaan wal argite jedhu jechoota garaagaraatiin si darbatan. Warroota jechoota garaagaraatiin si darbatan kan ati Oromoo maratu nakka jettee yaadamoo keessumaan uummanni kunneen Oromoolee bakka hin bu'an ofii isaaniitiyyuu bakka of hin bu'an jetteeti maal ignoor goota. Gaaffii bareedaa na gaafatte. Maaltu jira seete? Oromoo waan dhabeen qabu ammas. Oromoon beekas qabaa, dayyuusas qabaa. Waan hunda qabu Oromoon. Wanta Oromoon dhabe tokko hin jiru sabni Oromoo. Kanaafuu gabbu'aa ta'e jechuun fudhadha malee Oromoodha jeen fudhadhu kwa. Oromoo hunda jeen fudhadhu. Waaw. Kanaaf egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaa har'aan tanadha. Gaafii akkanaa tanniin yeroo baay'ee kan irra geettu badii nama badaa guutaniin yeroo baay'ee akka warroonni garaagaraa Oromoo bakka buunaan jechoota hin taane isheerra buuftaa yeroo akka isin haasoftan argina. Kun immoo isiin miidhuudha. Isiin illee akkuma ijoollee saayiba intalaa qabdan saayiba dhiiraa qaba. Yoo gabbayis waa naan jettanii jettan akka Oromootti osoo hin taane akka badaan tokko. Akka namni mana fincaanii seenee gataa san gatee deemuutitti akkasii isin laala warroota naan rabsitanii isin jechuun jirti. Kiniin Oromoo yeroo takka harka dhaafis galaa warri jettan. Ittaansuudhaan gaafiin dabalata gaafii afur bichaas gaafadha. Hayyeetti fufi kuma. Gaafii lama sa'a yoo dadhabdelle dhiifama jechuudha. Gaafiin itti aansu waa'ee ibsaati. Ibsaa jechuun gaafiin itti aansu jechuudha ibsaadha. Ibsaa jechuun obboleessa jaaladhu dhugaa rabbisiin jedha jechuudha. Nama kabajaa namaa qabu. Namallee kabajee nama miidiyaa irratti illee jechoota bada baasee hin haasofne namoota hundaa sabaaf sabalammoota hundaa kabajee nama ija tokko laalullee nama Oromummaa isaatti illee boonuudha. Nama baay'ee kabajaan saayiba kiyyaallee keessaa illee waliin haasofnaan. Dhugaadha nama kabajaa qabu yaa sirrii. Kanaaf ibsaa koo baay'ee si kabajaa si jaaladhu. Jaalala gara biraatti fudhatin haramnu gareeriin baala jechuun jira. Kanaaf jechuudha. Ibsaa kan kee
يا أنا أورومو بكيكا وربالي يو دعوة واو يو حاسو يو أكس تاو أكس obboleessa kiyya qaalii kanaaf dhaamsa ati qabdu gabaabduun dhaamsa akkana yookiin ammoo jaalala qabdu ibsaa sekendii soddomaa si kennee ilaalaat ibsaa waa'ee ibsaa sekendii soddomaa si kennee jaalala ibsaa qabdu waa'ee wanta takkaan jecha takkaan ibsa dhusu siin jedhanii maal jettee ibsa taate? Ati daa'imandiidha. Wayne ibsaa farla bilaallee wanti miyyoo haara farla bilaallee waynee yeroo baay'ee isin jechuun sooshaal miidiyaa kanarra quuqqaan Oromoon keessa jiruuf yookiin ammoo rakkoo Oromoon keessa jiruuf ani Oromoodhaaf sagalee Oromummaa kiyyaaf Oromoo kiyyaaf sagalee taa'uuf dabarsee of kenna jettee yeroo baay'ee nama sooshaal miidiyaa kanarra of kennee haasa'uudha. Uummanni azal jirtan hundi keessanii yoo isin akka tasaallee arraba isin dabalatee haasofte jetti irra laallatina. Isin arraba dabarfattu nama beektuudha nama yaadallee haasaallee kutuuluudha. Kanaaf yeroo baay'ee warroonni azala jettanii Oromoodhaan ani Oromoodha jettanii afaan itti darbitan dhugamaan isin hin jedhu. Feeggadha maatiin jalaan tuqinaa. Sodaadhaan keenya ni jalaan tuqinaa. Kanaaf itti haasuudhaaf hin fitanne gaafii takka naafee jira. Kadhumaa garuu yoo akka tasaallee miira keessa seensisee jedhu dhiifama. Inni dhumaa jechuudha. Kaasiin duraallee nu agwaatanii Akkuma jedhee bakka nama hundaan waliin buutanii akka malee jechuun miira keessa isin ilaalaa ture jechuudha. Siif raachuullee jechuudha. Dhugamaan jalqaba sii madhee jira. Siif raachuullee bakka raachuun waa'ee kan kee beessii irra bahee gisee gangalataa haasa'u namni kiniinii bareedduu shubbutii Oromoo jira jechuudha. Akkama itti nagaa miti. Naaw saddiis. Akkam akka ati dhagaa'ame ka jettu hin jiru. Sani jechuun alagee yoo ta'u jettee dhaabsisa dhugaa siin jedhaan. Anarraa dhaaba narraa hafu gaafii akkanaa jetteetti sirraa dhaabsisa. Garuu wanti kun siireesiidha moo akkuma duraa firaanki nu godhaartammoo firaanki irra jirtammoo wanti amma keessa jirtan kun siireesiidha. Rabbii jedhi qaqqabii nutti himee nullee akkuma wal jaalattan kana jaalallee wayii suqannaa jechuudha. Fakkeenya akka nuuf taataniif jechuudha. Yeroo hundaa firaanki nu jedhaa sirra hin deeminaas hin jechuudha. Yaa dhugaa dubbachuudhaaf kan duraati kun barre adda obarsu qoosa tapha ture malee jechuun wal jaalachuu sin jaaladhaa maal waan akkasii waliin jechuu hin ture viidiyoo keenya keessatti waa argite jiraatu. Tapha kofluu malee yeroo duraati kan asirratti miidiyaa kanatti ni jaaladhaanii naaf ta'ee naam hin jeetu badheen fi waan takkaa jireenya keenya jechuudha. Namallee piroofaayila godhadhee poost godhellee hin beeku. Yeroo duraatiif dhiirti naan poost godhee daa'imandii qofaa jechuudha. Dhiyoon namni yoo argatanii taaltanas ni tabbaan yaallu. Yaa yeroo duraatiif malee namni tokkollee kana dura wanni jeen beeku jechuudha. Suniif kun garaagarummaa guddaa qaba jechuu barbaadetti. Waaw maashaallah jaalala keessan jaalala yeroo hundaa akkuma sooshaal miidiyaa irra ilaaltan tanattillee qaamaan illee argitanii jettan wal jaalatan rabbiin isin haa godhu. Warroota barana nama tokko turee bara dhufu nama lamaa sadii ta'ee nu dhufu rabbiin isa walis yeroo gabaabaa keessaa akka wal isin argisiisu du'aa isin godha wallaahi. Rabbi wal isin haa jiraachisu. Arri waliin baasaa bordoo waliin qabadhaa. Waliin gajjadhaa. Dudda cabaa waliin qabadhaa deemaa. Umurii keessa umurii dheertuu waliin isin haa godhu. Wallaahi wal isin haa agarsiisu yeroo gabaabduu tana keessatti rabbiin waa hunda danda'u. Rabbiin waa godhuu danda'u. Jaalala keessan jaalala Abiraamiif Saaraa isin haa godhu. Sanuma jechuudha. Eeban ibsaan dhufee Ermii in the house. Ermii achi dindeenish. Kanaaf warroonni azala jirtan hundi keessanuu mabruuk jedhaa barreessaaf jaalala mucattiin tun yeroo baay'ee dhugaa rabbii siin jedha miidiyaa kanarratti maatiin waa'ee Oromummaatiif Oromoo malee yeroo haasoftu waa'ee jaalalaa yeroo siin haasoftu yookiin ammoo nama tokko jaaladheera jettee konfidensiidhaan miidiyaa kanarratti yeroo siin haasoftu argee beeku waa'ee gammadee jira dhugaa rabbii siin jedha maashaallah tabaarakallaa rabbiin warroota akkana ifee waliin jiraatu isin haa godhu. Ibsaa osoo jiraate yoo ta'e sangaan haa buusee jira leenca haa buusee jira wallaahi. Kanaaf egaa kabajamtoota fi hordoftoota keenya. Waan ofii. Waan ofii? Haadha Faatii. Naan rabsi.